Akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan adda addaatu jira isaanan isinitti magaa hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin gaafadha. Daawwattoota koo egaa yeroowwan adda addaatti odeeffannoowwan dhimma Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii akkasumas haala naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti yeroo adda addaatti isin dhiyeessaa kanan ture ta'uun ni beekama. Egaa ammas akkuma barametti egaa odeeffannoo tibbanaa keessaa kanneen gurguddoodha jedhamaniin isin dhiyeessaa hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin gaafachaa. Egaa odeeffannoon kun michoota keessan biras ta'e namoota biroo bira dhaqqabuu akka danda'uuf subscribe godhaa, like akka gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Yoo kana gootan hojmaata YouTubetiin egaa namoota biroo biras dhaqqabuu danda'a jechaadha. Kanaan akka hirmaattaniifin isin gaafadha. Wanti miidhamtan tokko illee hin jiru. Like gochuun amma wanti nama miidhu maali? Yoo like gootan salphumatti click gochuu qofadha. Takka cuqaastanii like jennaan namoota biroo biras haala salphaa ta'een gahuu danda'a jechaadha. Subscribe gochuudhaanis yeroo hunda odeeffannoon aan asirratti dhiyeessu kun akka isin dhaqqabu taasisuu dandeessu. Inni kunis waan ifaajii guddaa gaafatu miti. Yeroo tokko qofa subscribe gochuun kan dhiistan waan ta'eef kanatti akka hirmaattaniifin isin gaafadhaa. Gaa namoonni birootis chaanalii kanaa akka michoomaniif akka naa beeksistaniifin kabajaan isin affeera. Gaa kanaan akka hirmaattaniifin isin gaafadhaa. Kun maaliifi egaa odeeffannoon ani isin dhiyeessu kun isin qofa odoo hin taane namoota biroo bira dhaqqabuu akka danda'uuf malee waan biraan qabu, sababa biraan qabu jechaadha. Kana ni hubattu jedheetiin yaada. Kanaaf kanaan akka hirmaattaniifin isin gaafadhaa. Yoo kana gootan anis jajjabaadhee onnadhee yeroo adda addaatti odeeffannoo hordoftoota koo madaalan odeeffannoo dhimma Itoophiyaa, odeeffannoo waa'ee Oromiyaa irratti xiyyeeffate isiniif dhiyeessuuf kaka'umsan qabaadhaa jechaadha. Kana godhaan isinin jedha jalqaba irratti. Egaa odeeffannoo har'atti dhiyeessutti yoon darbu egaa kaleessa koreen hojii raawwachiisaa paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa Gorgoraatti raawwii hojii baatiiwwan 9 darbanii qorateera. Egaa miseensonni koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa Gorgoraatti argamuudhaan iddoo miidhagaa ijaaramee sagantaa maaddiin biyyaaf jedhuun ijaarame kana keessatti egaa raawwii hojii paartichaa qorataniiru. Egaa baatiiwwan 9 darban keessatti hojiin paartii badhaadhinaatiin hojjetame maal fakkaata ture? Hanqinni ture hoo maali? Hanqina ture dhabamsiisuudhaaf cimina galmeeffame immoo daran finiinsuudhaan itti fufuudhaaf hooggansaa fi miseensota paartii badhaadhinaa irraa maaltu eegama jechuudhaan bal'inaan irratti mari'ataniiru. Egaa kallattiin hojii gara fuulduraas kaameera jechaadha. Waggaa kana xumuruudhaaf egaa akka bara bajetaatti yoo lakkaa'amu jechuudha. Baatiiwwan muraasa kanafu baatiiwwan 3 hafan keessatti maal yaa hojjennu, maaltu nu hafee kan jedhu irratti waliigaluudhaan egaa walga'iin miseensota koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa kun egaa haala jiru ilaaleera jechaadha bal'inaanii. Har'a immoo egaa muummichi ministeeraa achuma naannoo Amaaraatti riqicha miidhagaa baasii maallaqaa olaanaadhaan Bahar Daaritti ijaaramee eebbisaniiru. Egaa riqichi kun laga Abbayyaa irratti kan ijaarame. Laga Abbayyaa akka ganna keessa egaa guutuudhaan miidhaa akka geessisu ni beekama. Hawaasni naannichaa akka miidhamneef akkasumas sochiin hawaasa diinagdee akka finiinee itti fufuuf egaa hojiin riqicha miidhagaa kanaa shoora kan gumaachu ta'uunsaa ni beekama. Egaa Dr. Abiyyi har'a walga'ii kaleessa gaggeessan maddiitti riqicha kana eebbisaniiru jechaadha. Dr. Abiyyi riqicha kana wayitii eebbisanitti ergaa dabarsaniin egaa dhaamsi guddaan dabarsan tokko ture. Egaa akkuma hundi keessan beektan
har'a sadarkaa guutuu biyyaatiin sagantaan galii walitti qabu dijitaala'aan egaa gaggeeffamaatii kan oole namni kanarratti akka hirmaatuuf egaa haasawaa sirna eebbaa kanarratti dhageessisaniin muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ergaa dabarsaniiru. maal jedhan isaanii ummata Itoophiyaa miliyoona 100 fi miliyoona 20 keessaa miliyoonni 50 qofaan birrii kuma tokko otoo gumaachee haaluma salphaa ta'een kan saganteeffame galii birrii miliyoona 50 walitti qabuun ni danda'ama jedhan. Kana malees immoo gaa kutannoon jiraatee namni sumna qabaatee namoonni yookaan ammoo lammiiwwan miliyoona 100 ta'an birrii 1,000 qofa yoo kennan haala salphaa ta'een birrii miliyoona 100 walitti qabuun ni danda'ama jedhan. Egaa dubbiin kana miti. Akka fakkeenyaatti waan kana kan kaasanii abbummaadhaan hawaasni akka itti hirmaatu fi sagantaan kun kan diriirfame maallaqni eessumayyuu argamee sagantaan yaadamee hojjetamuu danda'a. Egaa magaalaa Finfinnee keessatti hojii misooma koriidarii jedhuun iddoowwan adda addaatti daandiin ijaaramaa jira. Akka daandiin bal'atuuf carraaqii olaanaatu taasifamaa jira. Manneen jireenyaa mimmiidhagan akka ijaaraman taasifamaa jira. Namoonni mana jireenyaa hin qabne mana jireenyaa akka argataniifis egaa hooggansi jijjiiramaa carraaqii olaanaa taasisaa jira. Kana maddiitti egaa akka kanaan duratti itti fufuun hin danda'amu waan ta'eef manneen fincaanii manneen qulqullinaa akka ijaaramaniif egaa carraaqiin jalqabameera. Maallaqni walitti qabamaa jiru kun kanarra kan ooludha jechaadha. Kuni maaliifi abbummaan akka jiraatuuf anis itti hirmaadheera jechuun akka danda'amuuf wanti namni ofiisaatii itti hirmaatee dafqasaa itti baasee hin hojjenne wayittuu hin lakkaa'amu. Kanaaf mootummaan kana yaaduudhaan hawaasni abbummaadhaan akka hirmaatuuf haala mijeessee jechaadha. Inni kun egaa akka durii rakkoon hin jiru. Herrega baankii qaban irraa maallaqa itti qophaa'an baankii daldala Itoophiyaatti fayyadamuudhaan jechaadha. Sagantaan baankiin daldala Itoophiyaa mijeessee jira waan ta'eef kanatti fayyadamuudhaan namni ammuma humna isaa akka hirmaatuuf kan saganteeffamedha. Akkaatuma kanaan egaa har'a ganama barraqarraa eegalee hawaasni hirmaachaa ture. Hirmaannaan hawaasaa kun egaa bakka yaadame ga'uudhaaf kan shoora isaa gumaachuu ta'uun ni beekama. Egaa kanneen kun dhimmoota gurguddoo jiranidha. Akkuma beektanii akka biyyaatti dhimmoota adda durummaadhaan dheeraman waan ta'aniifin kanaatiin kaase kana qofa miti. Egaa wanti jiru baay'eedha. Humnoonni faallaa deeman ammoo egaa sagantaawwan kun akka hin milkoofneef socho'aa jiru. Fakkeenyaaf muummichi ministeeraa naannoo Amaaraa dhaquun isaanii akkamitti ta'uu danda'e jechuudhaan finxaleeyyiin biyya keessas ta'ee biyya alaa jiran wacaa turanii. Waca isaanii kana dhagaatan tureen miidiyaawwan hawaasummaa adda addaa irratti egaa dhaadachaa turanii Dr. Abiy irratti naannoo Amaaraatti yeroo isaan hirqicha eebbisanitti boombii itti dhoosuudhaan galaafachuu qabna jechaas turanii. Kun waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Egaa humna isaan akka humna hin qabne beekamaadha. Raayyaan ittisa Itoophiyaa egaa tarkaanfii duuba deebii hin qabne irratti fudhachaa jira waan ta'eef humni isaanii amma haphateera. Humni isaan qaban amma qofaatti kan jiru egaa arraba isaanii qofadha. Arrabni isaanii hin dadhabne olola isaanii cimsanii itti fufaniiru jechuudha. Gorgoraa dhaquudhaan maaliif muummichi ministeeraa naannoo Amaaraatti argaman jechuudhaan quuqama olaanaa keessa akka galanis egaa yaadawwan calaqqifamaa jiran irraa hubachuun ni danda'ama. Kun egaa haala qabatamaa garee faallaa jiruutiin waan odeeffamaa fi himamaa jirudha. Egaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hoogganaa Itoophiyaati. Hoogganaa jijjiirama Itoophiyaati. Iddoo kamittiyyuu argamuudhaan biyya hoogganaa jiran hojii hojjetamaa jiran ilaaluun qorachuun dirqama isaaniiti waan ta'eef kana godhanii kana gochuurraa immoo humni isaan duubatti deebisuu danda'u gonkumaa hin jiraatu. Humnoonni faallaa deeman kan hubachuutu irraa eegama jechaadha.
Daawwattoota koo kabajamoo egaa gabaabumatti odeeffannoowwan isiniif qooduu barbaade kanuma egaa yeroo biroottis haaluma wal fakkaatuun odeeffannoowwan adda addaa chaanaalii kanarratti isiniifin dhiyeessaa. Akkuma duratti isinitti egaa odeeffannoon kun namoota biroo biraa dhaqqabuu akka danda'uuf laayik sabskiraayib akka gootaniifin isin yaadachiisa. Waan daawwattaniif waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'aa.